qorannoo waliigalaa kan amantaalee addunyaa irratti jiran yookaan turan lakkoofsaan hammana jedhee kaa'uu jiraachuu baatus amantaalee gurguddoo kanneen akka amantaa Ayihudootaa, Kiristaanummaa, Islaamummaa, Buudizimii, Hinduuzimii, Konfuushiyasii fi kanneen biroos dabalatee amantaaleen 6,000 ta'uu danda'an akka jiran yookaan turaniitu tilmaamama. Amantaan kamiyyuu erga amantaa jedhameefuu hunduu barnoota falaasama hiikoo jiruuf jireenyaa hariiroo isaa fi qaama itti amanu jidduu jiru kan of danda'e qaba. Akka afoola abbootii irraa dhageenyutti ummanni Oromoo kan hiddi isaa damee ummata Kush irraa harkifamus amantaa mataa isaa qabaachaa akka turedha kan himamu. Gama kanaanis ta'uu qorannoon waliigalaa jiraachuu baatus qorannooleen ciccitoon tokko tokko akka mul'isanitti yoo ta'e amantaan ummata Oromoo waaqeffannaan amantaa ummata Kush durii Osiris jedhamuun akka wal fakkaatudha kan dubbatu. Iddoo kanatti yaada hayyuu tokko haa fudhadhu kan Looreet Tsaggaayee Gabramadin walaloo isaa kan Booranaa Dirree Liibanitti barreessee fi ilma galmaa abbaa gadaa jedhu keessoo isaa yoo ibsu dur akka ammaatti osoo hin ta'in ummanni Oromoo amantaa uumaa ganamaa kan heera waaqa isa uume irraa fudhatee sirna ittiin bulmaataa tumachuun aadeeffatee ittiin jiraatu kan mataa isaa qaba ture. Amantaalee alaa dhufan tokkoonuu hin amanu jechuun kaa'a Tsaggaayee Gabramadin. Gadaan kun sirwa qaaluu kan fudhatame aadaa ነው ከእግዚአብሔር ዋቅ አዳን sirni አዳን ሃይማኖት ነው amantii akkuma seera ooriitiitti ባህል ነው kennaa waaqaa እንደ ኦሪት ሕግ hajaja የእግዚአብሔር rabbii ስጦታ የካ መመሪያ ነው ከአዳ ilma galmaa abbaa gadaa lakka antana ብፁዕ ጀማ abbaa gadaa ilma galmaa yaada Oromoo shaamaa waaqaa gadiin namaa oliin suma Marrigaa amantaan ummata Oromoo akka amantaa of danda'etti jiraachuu isaa afoolaan haa himamuu malee maalummaa fi keessoo barnoota waaqeffannaa kana ture jechuuf hedduun keenya ni rakkanna. Inumaahuu jecha amantaa jedhu irraa isa aadaa jedhuutu nuuf salphata. Dhugaadhaa jechoonni aadaaf amantaa jedhan sadarkaa akaadaamii yookaan saayinsiitiin gargar ta'anis gochaan kan gargar bahanii miti. Akaadaamishiyaanonni tokko tokko amantaadhaan waan namni tokko ittiin amanu yookaan imaammata jiruu isaa ta'uu danda'a. Aadaan haala waliigalaa jiruuf jireenya guutuu namichaa eenyummaa isaa kan ibsu. Amantaan aadaa keessatti iddoo of danda'e qaba kan jedhanis ni jiru. Isaan kan garagalchanii ammoo amantaan tokko aadaa uummata tokko ni daangeessa yookaan ammoo ibsamni amantaa tokko aadaa keessaanii kan jedhanis ni jiru. Gama biraatiin sirni gadaadhaa madhawa jiru kan falaasama jireenya aadaa amantaa fi akkasumattis hariiroo hawaasa dinagdee uummata Oromoo guutumaa guutuutti kaa'ee uummanni Oromoo ittiin jiraachaa turedha. Rakkoon guddaan garuu dhugaan qabxii seenaa tokkorra citee ture qaamni abbummaan bakka itti deebisuuf yaalu dhabamuu yookaan mul'achuu dhabuu isaati kan mormii kanaaf karrabanii jechuun danda'ama. Egaan dilbata darbee magaalaa Finfinnee galma Kalifaatti waltajjiin tokko qophaa'ee akka jiru dhageenye yaa'ii jila amantaa waaqeffannaa waldaa hordoftoota amantaa waaqeffannaatiin qophaa'e. Waldaan kun waldaa seera qabeessaa heera mootummaa keeyyata 27 muraa tokko fi seerota biyyattii isaan biroos guttatee hagayya 27 bara 2005 ministeera dhimmoota federaalaa irraa hayyama qaamummaa seeraa argateedha. Egaa nutis dhugumattuu amantaan waaqeffannaa seenaan dhageenye jiramoo hin jiru adda baafachuuf achitti argamne.
Zeekkarri amma dhageessan faaruu waaqeffattoonni faarfataniidha. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa fi namoonni waamicha waldaa kanaa dhaga'anii dhufan kumaa ol galma kalifaa guutanii jiru. Akka aadaa Oromootti sirnichi kan baname eebba abbootii gadaatiini. Abbootii gadaa waltajjicha eebbisan keessaa isaan tokko akkana jedhan. Ayyaana keessan gaa hundaanuu ibtaa'uudhaaf walitti qabamee jilla kun ibtaa'uudhaaf ibtaa'uun jedhamu maatii jaarmiitti ibtaa'uu sanii walitti qabamtanii saniifuu isinii eebbisa gaa hajuu isinitti galin hajiruu isinii garan galin hajiruun du'e isin moggaa haa qabu akka fuutee inni jiru isinirraa haa qabu akka gartee inni jiru haa qabu harka mittiinis haa qabu. Manguddoon kun Abbaa Gadaa Dagalee Abdoo Hamoo yookaan Aliyyaa Abdoo Hamoo jedhamu. Isaan waggoottan 8 darbaniif barnoota waaqeffannaa ijoollummaan baratan barsiisaa akka turan dhageenye. Arra barsiisota amantaa waaqeffannaa barsiisuu danda'an horatanii jiru. Waldichi hayyama seeraa hagayya darbee argatee ji'oota 6 keessatti wiirtuulee amantaa 56 ta'an Oromiyaa keessatti hundeeffachuu danda'eeti jira. Duuba Abbaa Gadaa Dagalee Abdoo Hamootiin dhugumatti Oromoon amantaa qaba. Waaqeffannaan hoo amantaa jechuu ni dandeenya jenneen. Amantaa ni qaba jechuun manni Oromoo. Amantaa. Amantaa itti amanu ni qaba. Aadaa ni qaba. Amantaa ni qaba. Waaqeffataa tahuun amantii Oromooti. Aadeeffataan hoo aadaa Oromooti. Safeeffataan hoo Oromoodhaa jechuudha. Inni sadeen addaan hin bahuu jechuun nama tokko. Waaqeffataa fi aadeeffataa fi safeeffataan uummata Oromootii jedhe. Namni kan adda baasu waan hin taane jechuu addaan bahu maa hin ta'u. Amantaan waaqeffannaa barnootaas qaba. Barnoota jireenya ummata Oromootiif ta'uu qabaa jechuudha. Amantaan kamuu amantaa jedhamuuf bu'uura barnootaa kan kallattii waliigalaa hordoftoonni amantichaa eeganii fi ittiin buluu qaban ni qaba. Kan waaqeffannaa hoo maal fakkaata? Waaqeffataa ta'uun iftahuun heera uumaati. Qabxii 20 yoon si lakkaa'e gurri keenya dhagayaa jechuudha. Waaqeffataa ta'uun iftahuun heera uumaati. Waaqeffataan waaqa isaa akkamiin ilaala? Waaqeffataan dhala namaa hoo akkamiin ilaala? Waaqeffataan jiruu fi waan jiraa beeka. Ittiin bulmaanni waaqeffataa herega gadaa Oromooti. 30 uumaa hambaa. Yakka waaqaa lafaa. Heera abbaa gadaa. Eeggata irbuu abbaa gadaa. Raaga abbaa gadaa. Saylaan addunyaa. Saylaan eebbaa. Saylaan abaartaa. Saylaan diinaa. Walqixxummaa dhiiraa fi dubartii. Yakka fooyyessaa diinagdee. Yakka malkaa lagaa. Yakka dirree tikaa. Yakka dhaddacha Oromoo jedhee. Qabxii 20 qabaa jechuudha. Bu'uurri amantaa isaa qabxii 20 kana maleedha. 20 kana caalu hafee jechuudha. Akka ibsa Abbaa Gadaatti qabxiin 20 jalqabaa kun yaada waliigalaa bu'uura amantichaati. Tokkoon isaanii hiikoo fi damee of danda'e qabu. Kan maalummaa amantichaatii fi dirqama hordoftootaa ifatti kaa'an. Akka fakkeenyaatti qabxii tokko nuuf kaasan qabxii heera Abbaa Gadaa. Qabxii takka heera Abbaa Gadaa oguu jennu qabxii meeqaa if keessaa qaba? 6. Yakka hillichaa, yakka hillee, yakka haadhaa, yakka abbaa, yakka obboleessaa, yakka obboleettii 6 kana if keessaa qabaa jechuudha. Hillicha oguu jennu maalii jechuu qaamarraa waa meeqa qaba? Gurbaan tokkicha kun qaamarraa waa meeqa qaba? Ammallee 6 qaba. Miila lamaan takka, harka lamaan 2, ija lamaan 3, gurra lamaan 4, funyaan lamaan 5, afaan hidhii lamaan jechuun 6. Abboo 6 fayyaasi qabanii uummanni Oromoo ka waliin jiru kanaa jechuudha. 6 fayyaasi qabanii maan dalaganne ka waliin uummanni Oromoo jiru 6 fayyaa jechuudha. Dubartoonni 7 qabaa jechuudha.
harma lamaan dabalataa jechuudha dubartoonni. Jaan fayyaa biltii lama lamatti yoo murre jaan fayyaa jahaatama humna lama lama yoo murre jaan kun jahaatama ta'a. Takka takka yoo deebifne hoo dhibbaa fi digdamaa jechuudha. Jaan fayyaa jahaatama humna dhibbaa fi digdama biltii jeetti. Dubartoonni digdamii lama qabaa jechuudha harma lamaan dabalate. Amma gaajetti yakka hillichaati bire kun yakka hilli eeroo jettee hoo akkamitti ka du'e. Odoo duuti du'ataakku galataa hijaa achi keessatti qabaa jechuudha. Namticha gaa yakka hillichaa heeree yakka hillee heeree ol kaase namni meeqa qaba gurbaan kun nama afuri. Abbaa isaa takka, haadha isaa lama, obboleettii sadii, obboleessa afur isaa wajjin bishanii jechuudha gurbaa kana. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee waggaa heeruu ka abbaa kee fakkaatu. Addunyaa sana guutuu jechuudha. Abbatti ka ilma fakkaatu. Yakka haadhaa fi ilma jennaan ta haadhatee fakkaatu. Haadhattis ka ilma fakkaatu addunyaa guutuu. Yakka obboleessaa fi obboleettii jedhee waggaa heeruu ta obboleettii kee fakkaatu. Obboleettitti yoo ka obboleessa fakkaatu. Addunyaa tana guutuu nama shanan kanarratti murteessaa jechuudha. Amantaan kamuu hariiroo ilmi namaa nama waliin qabu akkaataa addunyaa yookaan uumama isa marsee jiru itti hubatuu fi hariiroo uumaa isaa waliin qabuus ni ka'a. Isaan kun haala jiruuf jireenya hordoftoota amantichaa daangeessanidha. Qabxii tokkoffaa iftahuu irraa kaasee hanga amantaa waaqeffannaa seera ittiin bulmaata uummata Oromoo godhatanii fudhachuutti hunduu waan dubbatan qabu. Duuba waaqeffannaan amantaalee isaan kaanirraa maaliin adda ta'aa jenneen? Amantaan keenyamma addunyaan sagalta. Torba diinagdee lama namaa jechuudha. Torba diinagdee lama nama. Lamaan namaa jechuun dhiiraa fi dhalaa jechuudha. Diinagdee torba jechuun gaalaa fi loonii fi re'ee hoolaa. Afran kottee baqacha ajee sadee kottee duudaa harree gaangee farda sadii fi afur meeqa torbaa fi lama jechuudha lama dhiiraa fi dhalaa jechuudha. Wanni sagal godhe lamaan namaa kanaa jechuudha diinagdee torba. Diinagdee torban kanatti dhimma bahaa jechuudha gurguratee qalatee bitatee ha ittiin jiraatu torban kanaa jechuudha. Waan amantii biraatirraa adda godhu keenya kana. Namni bitamee namni gurguramuudhaatu keessa jiraa jechuudha amantii biraa. Tanaani adda. Kanaaf Oromoon gabran qaban. Kanaaf Oromoon dhala namaa gabran goone. hin goone walitti amantummaan isiituun qabduu nama bittee nama gurguru. Torban diinagdee kanaa ala yagyaga jedhan jechuudha. Biqiltoota, bineensota, albuudota, jinnii lafa kanarra waan jiru. Torban suni waan muran dhiigaa ta'aniin fiigaa jedhaniiti bakka deemnutti itti oollaa jedhanii irraa herratan. Kaan ammoo ka bakkatti itti oolan yagyaga jedhanii guutuu qabeenya qabanii jechuun uummanni Oromoodha. Saniifummoo taati na gaafatte amantii biraatii fi amantiin uummata Oromoo addaa hiisa ati na gaafatte adda jechuun nama bittee nama gurgurta. Dhala nama. Abbaa Gadaa obbo Dagalee Abduu Hammoo barnoota kana ijoollummaanii akaakuu isaaniirraa akka baratanidha kan dhageenye. Sirna gadaa eeggatanii umrii isaanii 8 hanga 16tti. Iddoo dhaloota isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti. Sanaan boodas jireenyi isaanii godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu akka ta'edha kan himamu. Barnoonni waaqeffannaa isaan abbootirraa baranii arra barsiisan kun barruudhaan hin jiru. Duuba haala akkamiitiin deemaa jirtan jennee gaafanne. Barruun hayyamee kitaabawee taa'uu qaba. Ammoo waan kee akka kitaaba alagaatitti if dura qabdee namaa himu
hin barbaachisu jechuudha. Waan kee dhaabbatteetu himuu dandeessa. Waan kee dhaabbatteetu teesseetu akkuma asii himu kanatti qabxiin lakkaawee si himu kana barreeffama iddoo qabeetti waan hin jirreef waan kee dhaabbatteetu himuutu si barbaachisa. Galmi dhaabbatu kun galmi hedduu lakkaawamee amma dhaabbatu kun galma kana dhaabbatu miti. Bakkuma dhaabbatutti ollatti bakkuma jiru akkuma manni barnootaa dhaabbatu kanatti dhaabbatee guyyaa gabaabatti ol gahuudhaaf qopheedha jechuudha. Ni barata. Yaa Oromoo warra uuman boloo keenyaa boonni margaa keessulloo si baaduu. Yaa Oromoo warra uuman boloo keenyaa boonni margaa keessulloo si baaduu. Yaa Oromoo warra uuman boloo keenyaa boonni margaa keessulloo si baaduu. Yaa Oromoo warra uuman boloo. Sochii waliigalaatii fi sadarkaa waaqeffannaan arra irra jiru yommuu ilaallu hayyama qaama seerummaa kan argate hagayya darbe haa ta'u malee waggoottan 8 darbaniif godina Shawaa Bahaa magaalaa Boosat galma amantii waaqeffannaa keessatti barnootichi kan kennamaa turee fi barsiisota ga'umsa qaban erga horachuu danda'an booda gara sadarkaa itti aanutti kan darban hayyama argachuu amantichaatiin booda ji'a Sadaasaa 2006tti yaa'ii waliigalaa magaalaa Naqamteetti taasifameen caasaaleen waldichaa ifatti itti gaafatamummaa fudhatanii sochii jalqaban. Arra amantaa waaqeffannaa giddugaloota shaniin giddugala bahaa, giddugala dhihaa, kan kaabaa, kibbaa fi giddugaleessaa jedhaman jalatti galmoota 56 Oromiyaa keessatti banachuun barnoota waaqeffannaa kennaati kan jiru. Waldaan kunis akkuma waldaalee amantaa isaan kaanitti caasaalee garagaraa sadarkaan yaa'ii waliigalaa mana marii hojii raawwachiiftuu koree barnootaatii fi koree isaan kaan barbaachisoo ta'an moggaafateeti kan argamu. Obbo Daadii Damsee Gadaa barsiisaa amantaa waaqeffannaa fi waldaa kana keessatti ammoo sadarkaa biyyoolessaatti barreessaa koree barnootaati. Barsiisaa yuunivarsiitiitis akka turanidha kan dhageenye. Duuba isaaniinis haala akkamiitiin barattanii adeemsi keessan hoo amma maal fakkaataan gaafii keenya. Akkitti adeemnu koreen barnootaa kun hojiin isaa ergama mul'ata amantii kanaa duudhaalee amantiin kun ittiin socho'u kaayyoo amantichaatii fi akeekni barnoota isaa maal ta'uu akka qabu kaayyoowwan isaatillee akkasumatti qabaa jechuudha. Kana qabatee ka'ee hamma giddugaleessonni shanan jiru giddugaleessa lixaa, giddugaleessa bahaa, giddugaleessa kaabaa, giddugaleessa kibbaa, giddugaleessa as Finfinnee Burraayyuu jechuudha. Akkanatti qabu. Giddugaleessota kanarratti barsiisota akka biyyoolessaatti akka biyyaatti jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa Boosat godina Shawaa Bahaa magaalaa Olaanqitiitti argamu. Waggaa 8 lakkoofsiseera. Waggaa 8 kan lakkoofsise akkasumatti miti. Namoota barsiisaa leenjisaa ture. Barsiistota humna nama baratee qabna jechuudha. Isaan kana bobbaasuudhaaf immoo deeggarsa diinagdee barbaachisaa saniif akkasitti bobbaafne. Barsiisaan keenya obbo Dagalee Abdiisaa Haamoo maanguddoon waggaa 130 akaakoon isaanii kan Haamoo Galmoo barsiisee jechuudha. Abbaa isaanii osoo hin ta'in Haamoo Galmooti kan isaan barsiise. Haamoo Galmoo kun warra sirna gadaa godinaan jiru osoo hin ta'in sirna gadaa Oromoo harkaa qabu turan. Gaafas dhiibbaa tokkoon cabee weerara Arabootaatiin maal kanaan sirnichi sun cabee jechuudha. Gara bahaa kanaan waan san asiin gahuudhaaf barsiisuudhaaf dhiibbaa gurguddaa ture. Amma hiree carraan barris Waaqayyoos nu gargaaree haalli jirus tolee ayyaana abbaa Oromootillee galanni haa ga'u walitti as ba'an isaan tunu barsiisee jechuudha gabaabaatti. Isaan barsiisanii barsiisota kana kuufannee qajeelfamni keenya akeekni keenya osoo barreeffama hin qabdan jedhamnuyyuu nuti gahee barreeffamni qabuu fi hin qabne hanqina inni qabuu fi hin qabne addaan baafne nuuf akkamitti nu deemsisa kan jedhu wanti keenya dhiiga keenya keessa nu jiraachuu qaba qoma keenya keessa nu jiraachuu qaba. Gaafii tokko iddoo tokkotti naa barbaadamte qabxii amantii waaqeffannaa sitti gaafatan kan beektu ni beekta kan hin beekne hin beeku jedhu. Qabxiin akkanaa kitaaba irratti naafee iddoo kanan dhaqee ilaalee deebi'aa waan jedhamu hin jiru dhiiga kee keessa jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf barsiisonni akkasitti qophaa'anii jiru nuti immoo akka koree barnootaatti barsiisota kana akeeka keenya mul'ata ergama duudhaalee qabnuun qabiyyee barnoota qabnu san kaayyoo amantii kanaatiin waan san barachaa turanii isaan baratan kun torbee tokko oliif qoratamanii leenjifamanii galmoota keenya jiran kana irratti akka wiirtuu barnoota amantii waaqeffannaa irraa tamsa'u
godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Walangitee jechuudha. Achitti barsiifamanii Harargeettis barnoonni kun gadhiifamuu jalqabe. Gama dhihaatittis iddoo galmi keenya jiru hundumatti gara kaabaa hanga Walloo gahutti. Gama kibbaattis hanga Bulee Horaa fi iddoo hunda gahutti. Wantoota mormisiisoo iddoolee garaagaraatti agarruu fi kan maalummaan isaanii adda baasuun hin danda'amne yookaan ammoo inni fedhee akka fedheen itti waamu wantoota aadaa fi amantaa jedhanidha. Isin hoo akkamitti ilaaltu jenneen? Akka amantii waaqeffannaatti qabxiin guddaan tokko kun amantiidha kun aadaadha kan jedhan jira. Amantii fi aadaan lafee fi dhuka. Dhukni lafee malee hin ta'u, lafeenis dhuka malee hin ta'u. Waan ta'eef kamirraa buqqiftaa? Fakkeenya tokkoon si fudhadha. Sirna gaa'elaa raawwatta. Sirna gaa'elaa keessaa wanti ayyaantummaa jira yookaan spiritual event waan raawwattu qabda. Hormaanni akka qajeeluuf, dhaloonni sun dhaloota gaarii akka ta'uuf, uffata gaarii uffattee, uffata aadaa keetii uffattee, farda kee yaabbattee waan kan keetiin hormaan akka qajeeluuf. Dhaloonni durii sun gowwaa miti. Jiruuf jireenyi keenya aadaa keessaa qabna sagantaa keenya. Kanaaf wanti suni cabe jechuun asiin amantii biraa hordoftee luka tokkoon ibidda keessa luka tokkoon bishaan keessa yoo jette hin ta'u. Yoo fudhatte akkasumatti fakkeessuu hin ta'u. Maaliif adda dhiiba? Yoo dhiisatti dhiisu. Yoo fi ol dukaa fuudha jiraachisuudha. Wan seeliin tokko niwukilasii malee hin jiraatu. Niwukilasiin keessaa bahee seeliin haa jiraatu jechuun sagantaan akkanaa kuni beekee haa ta'u wallaalee haa ta'u namticha alagaati moo namticha dhiibbaa waan kanaa deemu moo namticha jireenya waan tanaa barbaadu. Mukni tokko eegatishuun hundeen keessaa buqqee keessi isaa nyaatamee dhume gubbaan yoo miidhagu bubbeen salphaatti fudhata. Waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sirna gadaa haaromsinee maal goonee itti fayyadamna kan jedhan jiru. Isicha san hanqina isaa maal argiteet? Jabeenyi isaa kam akka ta'e argiteet? Eessatti dulloomii addunyaa ammoo wajjin si oofuu akka dide argiteeti? Waa'ee isaa haaromsuu dubbatta. Isa ol kaasuu qabdaa miidhu? Asitti hanqatee sitti dabale jechuudha. Kan biraa qabxiin guddaan rakkoo kana hundaaf sababa ta'e. Gadaan amma jiru naannoo manoota haasaa jirru kuni harcaadha. Maal tarcaase? Dirqiidhaan harca'ee gaafas. Akka seenaarraa dhageenyetti gadaan Oromoo jedhamu ni bittinna. Amma gadaa Oromoo kan jedhu dhageessu. Gadaa eenyu dhageessa? Gadaa Booranaa, gadaa Gujii, gadaa Tuulamaa, gadaa Ituu, gadaa Afran Qalloo. Afran Qalloo kophaatti gadaa isaa eessaa fuudhe? Booranni kophaatti gadaa eessaa fuudhe? Gadaan kan Oromoo hundaati. Oromoo walii galchaa hojjennee amma gadaan Tuulamaa keessatti raawwatamu, gadaan Maccatti raawwatamu garaagarummaa qabu. Akkamitti wal duukaa deemuu dide? Gadaa jechuun kan walii galchu ta'uu qaba. Siistamii sirna tokko. Waldaan hordoftoota amantaa waaqeffannaa akka qaama amanticha olaantummaan bulchuutti dhimmoota seeraatii fi hariiroo dhaabbilee garaagaraatiin waliin qabaachuu danda'u ilaalchisee gorsaa seeraa waldichaa kan ta'an ogeessi seeraa obbo Darajjii Abbaban hirmaattoota waltajjichaatiif ibsa taasisanii turan. Akka ibsa obbo Darajjeetti amantaan waaqeffannaas ta'ee waaqeffattoonni akkuma amantaalee isaan kaanitti mirgaa fi dirqama wal fakkaataa qabu. Mirga amantaa isaanii karaa nagayaatiin barsiisuu, aadaa fi duudhaa uummata Oromoo eegsisuu fi babal'isuu ni qabu. Dirqamoota jiran waliinis wal qabsiisuudhaan iddoo nuti mirga itti qabnu tokkoffaa amantii waaqeffannaa babal'isuu, barsiisuu, aadaa saba Oromoo babal'isuu, dagaagsuu, qo'achuu, barreessuu. Inni biraan sirna gadaa Oromoo bakka hundatti deebi'ee akka inni miila lamaan dhaabbatu gochuu. Kun mirga waldaan amantaa kun hojjechuuf seera qabeessummaa itti fudhate keessaati isaan gurguddoodha jechuudha. Kanaaf amantii waaqeffannaa yommuu jennu waan safuu saba isaatis biratti hojjechuudhaaf aangoo seeraan kan kennameef ta'uusaa namni as keessa jiru hundumtuu hubannoo wal fakkaataa qabaachuutu irraa malaa jechuudha. Inni biraan asirratti dubbachuu barbaadu maal inni hariiroo hawaasa biraa wajjin, amantii biraa wajjin, mootummaa wajjin nuti qabnu hordoftoonni amantaa kanaa beekuutu irraa mala. Dhimma amantaa keenyaas hariiroo eenyu wajjinuu hin qabu amantaan keenya. Hariiroo amantaan keenya qabu jireenya hawaasummaa amantaalee biroo wajjin, jireenya hawaasummaa mootummaa wajjin, jireenya dinagdee mootummaa wajjin, jireenya dinagdee uummattoota nu wajjin jiraatan wajjin utuu seeraaf
heeran cabsin amantiin keenya kun qaama hundumaa wajjin walitti dhufeenya uumuu ni danda'a jechuudha. Inni biraaf of eeggannoo nuti gochuu qabnu waldaan waaqeffannaa maddi galii isaa hordoftoota amantaatii fi jaallattoota amantaa kanaati. Kanarraan kan darbe qaamni biraa waldaa amantiidhaaf horii kennu deeggarsa kennu hin jiru jechuudha. Wantoota akka rakkoo hatattamaa waldichaa yookaan amantaa kanaatti jedhamuudhaan maricha irratti kaafamanii turan keessaa galmoota dhuunfaa dhabuun waldichaatii fi iddoo awwaalcha hordoftoota amantichaa dhabuudha. Rakkoo kana hiikuudhaafis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiranidha kan ibsame. Gama biraatiin galii dhaabbataa dhabuun waldichaatiis rakkoof danda'eedha. Waldaa kana galiidhaan cimsuufis sirni galii sassaabuudhaa kan qophaa'e yoo ta'u caalbaasiinis taasifameeti jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kan isin biraan geenyee hanga xiqqaa isaati haala waliigalaa hundeeffama waldichaa. Gama fuula duraatti wantoota hedduu akka waliin ilaallu waadaa galuudhaan kumaatama marii dilbataa irratti argaman keessaa mira namoota muraasaa gurra isin buusuudhaan haa xumuru. Ani maqaan koo barattuu Siddisee Galatoo yookiin immoo Magartuu Oromoon jedhama. Magaalaa Maqii jechuudha aanaa dugdaati. Ani har'a sagantaa kanarratti maaltu sitti dhagahamee waan jedhu gammachuu akkanaa argeen beekuu gara fuulduraattis abdii guddaatiin qaba. Amantiin tantoo kanatti amantii akkanaa taate uummanni Oromoo irratti wal ga'ee waan dhaloota isaa yoo wal barsiifatu gammachuu guddaan itti dhagahama. Maqaan koo Tarreechaa Mul'ataa naan jedhani kan dhufe Sabbatarraan dhufe tariikaa har'a waltajjii har'aa sitti ta'e kanatti wanti teenya ni ciccitte malee hin cinnee jedhan. Waan hin citin immoo waan ciccitte abbumatu suphata waan ta'eef suphachuun kanuma keenyaa jedhan. Kanaaf nuti har'a hawaasni haga kana baay'atu galma giddugala biyyattii Finfinneetti waan ofiitiif waan isaa kan jalaa ciccitte kan jalaa jajadhatte sana suphachuu gaafa dhufu gaafa lilmoo baatanii waan sana suphachuudha deeman waan baay'ee natti toledha waan baay'ee itti gammadeedha jechuudha akka guyyaa har'aatti iyyuu gammadeen beekuun akka kiyyatti. Maqaan kiyya Saartuu Dagalee Abdiisaa naan jedhani bakkeerraa dhufe Sarargee dhiyaa aanaa Daaroo Labuurraa dhufe. Wanni lafa amma kana deemee dhufe waan Oromoo waan dhagamteef waan Oromoo irratti waan anis waan Oromoo ta'e waan Oromoo waan dhagamteef garuu sagantaa har'a Finfinnee keessatti irratti hirmaanna kana takka yeroo amma dura jechuun Oromoon akka walgaaliin beekan abbootiin isaa haadholiin shamarran dargaggoon hundinuu akka har'aatti walganiin beekanii har'a garuu gammachuu guddaan dhagamaa akka mataa kiyyaatti jechuudha. Hanga amma dura xiqqaannee iddoo jirrutti waliin qaqqabamanii waaqeffattoota jennee waa'ee Oromoo wanta tokko abbootii irraa seenaa waan takka irraa barannu malee carraa akka irraa kana argannee illee hin beeknu. Saniifuu gammachuu guddaan dhagamaa. Bekaba. Afraan ebbaa buusa intal korii qaban haalli jebbis. Rabbiyoo saaruri saarur Rabbiyoo saaruri saarur Rabbiyoo saaruri saarur dheelen ammaan keelen ammaan alladho ammaan fooreen ammaan alladho ammaan kermora ammaan allabbaan ammaan afraffaan ammaan allukkis ammaan afraaniif ammaan allukku ammaan ruufalla sugalla sugaa rabbika. Yaa